Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Keelloo Miidiyaa irraa odeeffannoon irra farqaa qabnu kunooti. Gorsa ajajaan olaanaa Abaa'oo Waboo marii tibbana jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turan sababa dura dhaabbataniif ibsanii. Tibba kana Abaa'oo fi KFO'n bakka bu'oota jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa waliin marii gaggeessanii ejjennoo qabachuudhaan ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Ibsa ejjennoo sanaan gaaffilee Oromoon qabu tarreessanii dhaabonni siyaasaa lamaan Abaa'oo fi KFO'n imaanaa ofitti fudhatanii gaaffiin akka deebi'uuf akka hojjetan kallattii ka'aniiru. Waltajjii sana ilaalchisee yaadonni adda addaa akka dhiyaatan yommuu ta'u, yaada mormii dhiyaate keessaa tokko kan ta'e yaada Abaa'oo fi Waboo ture. Abaa'oo Waboon utuu waltajjiin sun hin eegalamin durarraa kaasee ibsoota adda addaa baasaa tureen waltajjiin sun shira akka qabuu fi mootummaan kan qindeesse ta'uu himaa tureera. Abaa'oo fi KFO'n ammoo ibsa waloo baasaniin waltajjii kana keessaa mootummaan akka hin jirre ibsanii. Hirmaattonni waltajjichaa kanneen akka dura taa'aa waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Dirribii Damuseefaas qaamni mootummaa bakka bu'ee waltajjii sana hirmaate akka hin jirre himaniiru. Haa ta'u malee Abaa'oo Waboon ammas ejjennoo isaa itti fufuudhaan baajeta waltajjii kanaaf barbaachisu baasuu bira darbee namoonni 11 raayyaa ittisa biyyaa fi humna tikaa biyyattii irraa waltajjii sana irratti hirmaachuu himeera. Akkasuma Piroofeesar Mararaa dabalatee jaarmiyaalee siyaasaa Oromoon qabu of duraa qabuun hawaasa amansiifachuuf yaalameeti jechuun waltajjii sana bishaanitti naqeera. Gorsaan ajajaa olaanaa Abaa'oo Waboo obbo Jireenyaa Guddataa yaada Kush Miidiyaa irratti kennaniin Geetaachoo Guddinaa dabalatee miseensonni tikaa fi waraana Itiyoophiyaa waltajjii sana irraa akka turan himan. Mormii Abaa'oo fi Waboon waltajjii kana irratti qabus inni ijoon sababa humni waraanaa fi tika biyyattii waltajjii kana irratti hirmaateef jedhanii fi mootummaatu qindeesse jedhanii akka ta'es himan. Itti fufuun obbo Jireenyaan qaama wallolee gidduu qaamni araaraaf taa'u qaama hin baabsine kan walaba ta'e ta'uu akka qabus himaniiru. Akkasuma dhimmoota tibbana ka'ee dhimmi Dirree Dhaawaa fi magaalota kana fakkaatanii gaarii akka hin taanes obbo Jireenyaan dubbatan. Dhimma Dirree Dhaawaa kaasanii akka waan Oromoo hundi jedheetti diina saba keenyatti baay'isuuf yaalame ka jedhan obbo Jireenyaan mariin kun miidhaa akka qabu jala sararanii himu. Dhimmoota akkanaa mootummaan qabatee kan as ba'uuf sodaatanii mootummaatti akka hirkatan fakkeessuuf ajandaan akkanaa dalagamaa jedhu. Akka gorsaa olaanaan Abaa'oo Waboo obbo Jireenyaa Guddataa jedhanitti mootummaan qabsaa'ota gidduutti jeequmsa uumuuf hojjeta. Kanas wayita ibsan mootummaan keessoo keenyatti walitti bu'iinsa uumuu barbaadaa jedhaniiru. Araaraan adeemame kana mootummaan akka jaarsaatti of dhiyeesse ka jedhan namni siyaasaa kun haalli kun ammoo miidhaa akka qabu uummataaf caasaa keenyaa ibsuun barbaachisaadha jedhu. Dhimmoota mariin Abaa'oo fi KFO maaliif isin biratti fudhatama dhabee isinoo marii mootummaa waliin taasisaa turtaniittu gaaffii jedhuuf ajajaan Waboo kun deebii laataniin nuti wayita mariif Zaanzibar deemne hunda isaaniif himneerraa jedhu. Isaan garuu dhoksaadhaan marii gaggeessan kan jedhu yaada obbo Jireenyaa ture. Akka obbo Jireenyaan jedhanitti mariif Taanzaaniyaa deemuu dursanii gama Abaa'ootiin batteetti akka himan eeraniiru. Wayita sana dhimma deemnuuf itti himnee wal quba qabaanna jennee turree jedhu. Inni kun garuu dhokatee ta'ee jedhu. Icciitiidhaan ta'ame ka jedhan namni kun shakkii akka itti uume himaniiru. Dhoksaan marii gaggeessuu yaalanii booda gaafa icciitiin ba'u ammoo bakka jijjiirrachuu nu dhufee jedhu. Dhimma namoonni kun gameeyyii siyaasaati jedhamu irrattis deebii laataniin siyaasa keessa waggaa 50 turuun gaariidha jedhu obbo Jireenyaan. Ta'us waan waggaa 50 duraaf har'aa tokko mitii jedhaniiru. Waa waggaa 50 duraa kasaaraan akka tures eeru. Asitti obbo Jireenyaan laalaa bara 1991 yaadachiisaniiru. Bara sana Oromoon waraana gahaa osoo qabu, uummata dammaqsee qabsootti galchuu osoo qabu, humna bicuu taateen dhiibamee waggaa 27 rakkoon akka ture kaasan. Bara 1991 sana waraana galchuuf walii galteen taasifame sun sirriidha jettee amantaa. Oromoon kanatti ni amanaa jechuun bifa gaaffiin gaazexeessaaf taamuuf dhiyeessu. Obbo Jireenyaan bara sana chaartera seenuun Abaa'oo bu'aa buuse akka qabus himanii garuu sanaa olitti uummata sochoosanii bu'aa argamsiisuun ni danda'ama ture jedhu. Siyaasa keessa turuun hangas mara dhimma xiyyeeffatamu akka hin taane kan himan obbo Jireenyaan warri yeroo sana Abaa'oo hoogganan kanneen akka Leencoo Lataa fi Diimaa Naga'oo hojii isaan irratti jiran yaadachiisu. Qaamni kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa ture akkamiin irra danqaa ta'aa akka jiru yaadachiisuun qabsoo keessa turuun dogoggora irraa nama oolchuu akka hin dandeenye ibsu. Mootummaan meeshaa godhachuu barbaada ka jedhan obbo Jireenyaan jaarsummaa Oromoon kabaju xiqqeessuuf akka hojjetu ibsan. Osoo jaarsummaaf kabajaa qabaatee jaarsummaa sana keessa makalaakiyaa galchuu hin qabu ture jedhu. Dhimma waraanaaf humna tikaa waliin walgahii taasisan jedhamu kanarratti cimsee abtaamuun gama KFO irraa Piroofeesar Mararaan waraanni walgahii sana keessa hin turre jedhan isin ammoo ni jira jettuu jechuun gaafataniiru. Deebii kanaaf ka kennan obbo Jireenyaan Piroofeesar Mararaan booda irratti affeeraman. Waan kana kan galgalchaa ture obbo Daawud Ibsaati ammallee ganamaa galgala makalaakiyaa waliin haasa'aa jira ragaa itti qabnaa jedhu.
Piroofeesar Mararaa Guddinaa of dura qabuun waan barbaachiseef qabataa akka jedhan obbo Jireenyaan waan Finfinnee keessatti adeemaa jiru kana hunda Mararaan quba akka hin qabnetti ibsame. Dhimmi biraan marii kanaan ifa bahe ijoolleen sanyii Nagaasaa fudhatee gale namni 135 Shaashamannee mana hidhaa keessa jiru jedhan obbo Jireenyaan. Akkasuma lolatti bobbaasanii kaan ajjeefameera kaan ammoo booji'amee jira jedhu. Isaan marii adeemsisan keessaa qaamni waraana keessaa harka naqachaa jiru jira ka jedhan obbo Jireenyaan Piroofeesar Mararaa ta'uu yoo baatellee kanneen waboon harka koo jiran hangalcha jedhan akka jiran eeraniiru. Oduu keenya itti aanuun kibba bahaa Oromiyaatti humnoonni mootummaa Biltsiginnaa uummata nagaa dararuu itti fufaniiru. Godinaalee Arsii lamaan aanaalee garaagaraa keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun hawaasni dararaa hamaa keessa jiraachuu maddeen himan. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun walqabatee uummanni nagaan jireenya isaa gaggeeffachuu dadhabee rakkoo hamtuuf saaxilameera. Sababa kanaaf uummanni kaan ajjeefamaa, gariin ammoo qabeenyi saamamaa fi abiddaan jalaa mancaafamaa akkasumas badii tokko malee mana hidhaatti guuramee dararaa arguu isaa himataniiru. Godina Arsii aanaa Sirkaa dabalatee aanaalee hedduu keessatti uummanni haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Akkasumas aanaa Muneessaatti jiraattonni hidhata waboo waliin qabdu jedhamuun mirgi isaanii sarbamaa akka jiru himatan. Godina Arsii lixaa aanaa Gada Basaasaa gandoota hedduu keessatti humnoonni mootummaa seelii wabooti jechuudhaan manneen uummataa ibiddaan gubanii barbadeessaa akka jiranis eerame. Bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti yakka wal fakkaataa uummata irratti raawwataa jiraachuun gabaafameera. Oduu keenya birootiin ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa yuunivarsiitii keessatti naannummaan dagaagaa jiru balaaleffatan. Namni sirna baruuf barsiisuu waliin dhaayeera jedhamu akkasuma qormaata hammaataa barattoota rakkisu uumuun gadadoo maatii barattootaa fi barattoota irratti ammeesse jedhamuun komatamu Piroofeesar Biraanuu Naggaa gara Wallaggaatti imaluun daawwannaa akka taasisan himame. Dhibbana daawwannaa hojiif gara yuunivarsiitii Wallaggaa imalanii ka jiran Piroofeesar Biraanuu Naggaa naannummaa fi gandummaan yuunivarsiitii keessatti egeree dhalootaa irratti dhiibbaa akka qabu caqasu. Ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa hawaasa yuunivarsiitii Wallaggaa fi qooda fudhattoota waliin marii taasisan irratti kana jechuu isaanii himame. Yuunivarsiitiilee biyyattii keessa ilaalchi gandummaa fi naannummaa akka babal'atu taasifamuu irra deddeebiin himama. Kunis qooda mootummaan baatee gahee olaanaa akka qabu namooti hedduun itti walii galu. Mootummaan hoogganaa yuunivarsiitiilee dhalataa achii qofa taasisee muuduun haalli kun akka hidda gadi fageeffatuuf ulaasaa qeeraa jedhamuun qeeqama. Inumaa Oromiyaa keessatti ammoo godina yuunivarsiitiin keessa jiru keessaa nama baheen ala hoogganummaan qaama bakka biraa dhufeef hin laatamu. Kun ammoo mooraa yuunivarsiitiilee keessatti xaxamaa gandummaa akkaan babal'isuu isaatu himama. Dhimmi biraan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa kaasan keessaa haasaa isaaniin yuunivarsiitiiwwan keenya giddugaleessa beekumsaa fi dhugaa ta'uu qabu jedhaniiru. Akkasumas yuunivarsiitiiwwan biyya keenyaa gandummaan hidhamuun kaayyoo dhaabbataniif dagatanii jiru jedhu. Malaammaltummaa, naamusa dhabuu fi aadaan beekumsa wal jijjiiruu hayyootaa laafuun yuunivarsiitiin keenya madda beekumsaa akka hin taane taasiseera jechuun komatu. Addunyaan irraa baay'ee jijjiiramaa jirti ka jedhan namni kun gama siyaasaan haala jijjiirama qilleensaa fi teeknooloojiin jijjiirama kana keessatti rakkoowwan biyya mudataniif beekumsi furmaata ta'uu itti amanuu qabnaa jedhu. Yuunivarsiitiiwwan keenya madda beekumsaa giddugaleessaa beekumsaa fi dhugaa akka ta'aniif riifoormii haaraan ministeera barnootaan hojjetamaa jira jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan keenya barnoota qulqullina qabuun dhaloota qaruu, qorannoo rakkoo hawaasaa furuuf jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu jechuun ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa himanii jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa yakka malaammaltummaa fi waliin dha'uu hamaa ta'een irra deddeebiin qeeqama. Inumaa baajeta yuunivarsiitii san maqsuudhaan baajeta daandii sirreessuuf gadhiifamu kallattii jijjiirratee boorsaa nama dhuunfaa galeera jedhamuun odeeffannoon amanamummaan isaa hin mirkanoofne yeroo hedduu miidiyaa hawaasaan qoodamaa tureera. Qulqullina dhabuu mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa boolli fincaanii isaanii hangam xuraawwaa akka ta'e kan agarsiisan suuraalee hedduun kanaan dura qoodamaa turaniiru. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan rasaasa dhukaan ofirra dabartee alatti erguuf hojjetaa akka jirtu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himan. Oomisha rasaasa alaa galchaa turre amma alatti erguuf hojjetaa jirra akka jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sadarkaa teeknooloojii guddaa ta'e irra akka gahamaa jiru ibsan. Maxxansa fuula feesbuuka isaanii irratti katabaniin bulchaan Itoophiyaa kun kanaan dura rasaasaawwan dhukaan biyya keessatti oomishuuf yaaliiwwan taasifamaa akka turan himuun amma waggaa 3 darbaniitti biyyattiin alaa galchuu irratti hirkattee akka turte eeran. Itti fufaniis amma garuu Itoophiyaan biyya keessatti dhukaatuuwwan oomishuu bira darbitee humna alaatti erguu horatteetti jechuun barreeffama isaaniin caqasanii.
Itoophiyaan dhaabbilee gargaarsaa fi mormitootaa akkasuma hawaasni ishee biyyattiin hiyyummaa keessatti kufuu yoo himanis aangawoota isheen biyyattiin sadarkaa guddinaa irra akka gahaa jirtu himuu itti fufteetti. Oduu keenya birootiin Finfinneetti dargaggeessi ibsaa misooma koriidariif ka'ame hate hidhaa waggaa 6 itti murtaa'e. Akka maddeen gabaasaa jiranitti namni misooma koriidarii keessatti ibsaa muka meexxii irra ka'ame hate hidhaa waggaa 6 fi ji'a 6 akka itti murtaa'e waajjirri poolisii kutaa magaalaa Yakkaa beeksise. Himatamaan maqaan isaa Alaazar Giruum jedhamu magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaa naannoo mana barumsaa Kokebee Tsabaat jedhamutti dukkanaan daatee ibsaa misooma koriidarii osoo hatu to'annaa jala oole. Ibsaan namni kun hatuuf yaalaa ture maallaqatti yoo tilmaamame birrii 200,000 fi 2,800 tilmaamamu 6 hatuuf yaaluun humnoota nageenyaa naannoo sanaatiin to'annoo jala ooluu isaa kutaan poolisii magaalaa Yakkaa ibseera. Himatamaan qabamee gara waajjira poolisii erga geeffamee booda qorannoo ragaa irratti hundaa'een abbaan alangaan himatamuu danda'eera. Dhaddachi ariifataa akka geggeeffame yoo ta'u dhimmichi erga ilaalamee booda himatamaa irratti adabbiin naamusaa murtaa'ee jira. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa manni murtii yakkaa dhimma himatamaa ilaale Alaazar Giruum irratti adabbii yakkamtoota biroo sirreessuu fi barsiisuu danda'a jedhu waggaa 6 fi ji'a 6 murteessuu gabaafameera. Poolisiin Finfinnee pirojektoonni misoomaa magaalichaa faayidaa fi qabeenya lammii hundaa waan ta'aniif namni hundi itti gaafatamummaa fudhachuun akka hin miidhamneef hin hatamneef itti gaafatamummaa fudhachuun hannaa fi miidhaa kamirraayyuu eeguu akka qabu dhaameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.